Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftoota MAN Orootu. Fayyaa keessanii nagaadhaa bakkuma jirtaniin nagaa Rabbii isiniif haa baay'atu jecha har'as barumsa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadheeti jira. Barumsi kun keessattuu warra YouTube chaanaala haaraa banatan hedduu fayyada jedheen yaada. Anas na fayyadee jira. Hedduu barumsa bu'aa qabuudha, hedduu waan isin fayyadudha. Kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kiyya hanga dhuma barumsa kootti na hordofuudhaan barumsa kana irraa qooda akka fudhattan, akka irraa barattan, akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Fakkeenyaaf YouTube'n seera mataa isaa qaba. Subscribe hanga inni murteessee san guutuu fi daqiiqaa hanga inni murteessee san guutuun dirqama jechuudha. YouTube'n akka namaa herreegu yookiin akka namaa kafalu gochuudhaaf YouTube eega banatanii subscribe fi taayimii isaa guutuun dirqama jechuudha. Taayimii isaa subscribe'n agasunda ulfaatu illee dhabu. Taayimiin isaa hedduu ulfaataadha. Taayimii isaa san guutuuf mala salphaa, mala mana keessan teettanii taayimii itti guuttaniin isinin mul'isa. Saatii keessan mana keessan taa'uudhaan osoo nama tokkollee hin rakkisin ofii keessanii akkatti guutattan isinin mul'isa. Siistama hedduu namatti toluu fi siistama hedduu baay'ee salphaadha. Inshaallah hanga dhuma barumsa kootti na faana turaan afeerraa kooti. Warroonni hanga har'aa YouTube chaanaala kiyya subscribe hin godhin, YouTube chaanaala kiyyaaf warroonni haaraya taatan YouTube chaanaala koo subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Warroonni haaraya taatan YouTube chaanaala kootiif kunoo YouTube keessa seenuudhaan itti barreessitanii bakka sarchii jedhu kanatti YouTube maqaa YouTube kootii itti barreessuudhaan MAN Oroo dhiifama Oroo Tube jechuudhaan akkana itti barreessitanii YouTube chaanaalan koo kana jechuudha. Isa jalqabarra jiru kana profaayila irratti cuqaasuudhaan yoo barbaadan viidiyoo asiin dura gadhiisillee ka barumsa qabullee waan jiruuf irraa dhayxanii ilaaltanii irraa barachuu ni dandeettaniin isiniin jedha. Warroonni subscribe hin godhin ammoo mallattoo diimtuu tana irra cuqaasuudhaan subscribe godhaa maatii naaf ta'an isiniin jedha. Mallattoo bilbila taaf obbaatu tanallee irratti cuqaasuudhaan ol irra deeffadha. Yeroo an viidiyoo gadhiise sekendii takka keessatti akka isin bira ga'uuf jecha atattamatti kanuma fakkaataa. Kanaafuu kallattumaan gara barumsa koottiin isin dabarsa. Barumsi koo inni har'aa aappii buufattu. Aappiin kun Play Store keessattis ni argama. Play Store keessaa buufattan jechuudha aappii kana. Aappiin kun isinin mul'ata jedhee yaada. Biroosara aappiin kun akkuma argitan maqaan isaa isinin mul'ata jedhee yaada. Akkana barreeffama isaa kana itti barreessuudhaan isuma kanatti isinii ba'a jecha. Yoo Play Store keessatti akkana itti barreessitan UC Turbo ka jedhu kana Play Store keessa dhaytanii itti barreeffachuudhaan irra jiruu fi dhiifama UC Turbo jettanii akkanatti itti barreessitu isiniif ba'a jechuudha. UC Turbo appii inni nukunoo isa argachuuf nama tokko baasuu dhabullee mala olooftanii akkanatti ilaaltanii buufachuudhaan gochuudhaan akkanatti as keessa isin seensisa jechaa buufattan. Bakka YouTube kanatti irratti YouTube kanarratti tuquudhaan maqaa keessan sarchii gubbaa kanarra barreessitu jecha. Maqaa YouTube chaanaala keessanii jechuudha. Itti barreessitu MAN Oroo Tube. Maqaa keessan akkanatti itti barreessuudhaan search irra gootanii akkanatti isinii fida jechuudha. YouTube chaanaala keessan
YouTube channel keessan eeginni akkana isinii fide akkanatti irratti tuquudhaan video isin gadhiiftan video isin dura isin YouTube channel keessan irratti maxxansitan akkanatti isiniif baasa jechuudha. Video keessan hunda isaa yoo sa'aatii 10 illee qabaattan sa'aatii hanga fedhee yoo qabaattan akka video keessan hunda osoo addaan hin kunne osoo kun dhumatee dhaabataa osoo hin taane hunda isaa walitti aansee akka isinii laakkaa'uuf playlist kana jalatti video walitti hidhachuudhaan playlist jala galchitanii as irratti hidhattu jecha. Playlist kana keessa seenuun akkuma appii kana keessa seentanii maqaa keessan irratti barreessitanii jettaniin playlist keessa seenuudhaan akkanatti isinii baasa jechuudha. Waan video isin playlist jalatti hidan video keessan ka playlist jala jiru akkanatti tartiiba deebisee isiniif baasa jechuudha. Isin video keessan irratti cuqaasuudhaan video jalqabarra jiru kana ka tokkoffaarra jiru jechuudha. Isa kana irratti tuquudhaan yeroo takkaaf yoo isin isirratti hidhan videoon hojjechuu eegala dalaguu eegala jecha. Yeroo videoon dalaguu eegale mallattoo walakkaa telefoona keessan kana telefoonni kamuu mallattoo walakkaa jechuun bakka baakii kanaa fi bakka walakkaa kanaan jechuun of duuba deebi'uu ni dandeessu jecha. Bakka walakkaa kanatu hidhanii yoo videoon keessan eegalu of duuba deebitan jechuun isin mul'isa dalagaadhaan. أكرم فيديو كيسن نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فصلوا على خير البشر اللهم بككتة كانت قرآن أسمعني دلقو أفدو بديبت جتشا إيجا أفدو بديبتني قباران قد هركس هودان أكانت سني دلقا جتشا أكانت الرجوكا سودان بكبلي كان ni argitu appiin kun akka dalagaa jiru bakka play kana tuquudhaan akka inni dalagu isinitti agarsiisa jechaadha. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. والله لا خير فينا إن لم ofirraa cufa jechuudha. Sagalee isaa beekaatiin ofirraa cufe yooniin an sagalee YouTube keessa seenee isinin mul'isu waan sagaleen isaa xiqqoo ol ka'aa ta'eef sagaleen keessanitti hin dhagamadhee cufe ni dalaga jechuudha. Asiin fakkeenyaaf karaa kaaniin dalisiisa asiin illee YouTube keessan keessa seentanii irra barreeffachuudhaan YouTube keessan maqaa isaa irra barreeffachuudhaan playlist isaa jala dhayxanii akkana playlist isaa hunda akka osoo inni addaan hin cinne sa'atii isin qabdan hunda walitti aansuudhaan isiniif laakkaa'utti irra deeffachuu ni dandeessu jecha. Yoo fakkeenyaaf viidiyoon keessa waliigala sa'atii 10 sa'atii 20 akkas qabaate yeroo takkatti irra bantanii sa'atii kara kanillee sa'a 20 kara kanallee sa'a 20 yeroo takka sa'a 40 dalaguu ni dandeessan jechuudha. Yeroo muraasa keessatti irratti xiyyeeffannaan sa'atii akka ajaa'ibaatitti guuttachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kanaafuu barumsi koo inni har'aa kanaaf fakkaataa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota MAN Orotube bakkuma jirtanitti nagayni rabbii isiniif haa baay'atu. Warroonni YouTube channel kiyyaaf maatiin ta'in maatiin haftaan afirraa kooti. Warroonni daawwatanii viidiyoon kun isin tole like share gochuudhaan obboleeyyan keessanillee akka irraa fayyadaman godhaan isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa bakkuma jirtanitti isinitti haa tolu. Barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti waa'ee daqiiqaa guddifachuu barumsa biraa qabadhee ammallee isiniif dhiyaadha. hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. bakkuma jirtanitti isinitti haa tolu. Ya Allah